Akka mooltan daawwattoota koo fayyaa keessanii nagaa jirtu. Nageenyi Rabbii bakka jirtan siniif haa ta'u isiniin jedha hunda keessaniifuu. Har'aan kana shunkurtii qullubbii adiin haalatti quncisuu waliin laallaa isiniin jedha. Qullubbii adii kana baay'inaan yeroo bitamu an akka nufi kiyya hojjedhutti akka nufi kiyya qopheessutti bishaanitti kaleechummaa isaa kaleessa ani bishaanitti laaffisee bishaan keessa kaayee jechuudha. Bishaan keessa kaayeen har'ammoo haala inni naaf qunca'uun jechuudha. Waliin laalla. Kana isiniin jedha haala salphaadha dhugaa gaarii das nama jedha. Goggogaa isaa quncisni baay'ee nu dhibu. Garuu kun baay'ee salphaadha. Yeroo nu jalaan fixu qullubbii moggaan quncistan laazim gilaafii doon uffattanii gaariidha. Maaliif urgaan isaa nurraan badu amma guyyaa 5-4 kana akka narraa akkasitti sinirraa ammoo hundeetu. Gizumaan barbaade salaaja keessaa fuudhee akkasitti fuunee ittiin hojjenna malee takka takkaan quncisee ittiin hojjedhu jechuudha. Kana isiniin jedha haala salphaan nama quncaa dhuga. Bishaanumatti dura laaffisee dursa waggaa isiniin jedhu kaleechan bishaanitti naqee bishaanitti naqeen baay'ina waan ta'eef amma kana yeroo nu jalaa fudhatu quncisisu yeroo fudhatu yommuu ittiin nyaata hojjechuu barbaadan immoo akkasitti salaaja keessanitti yeroo barbaadan miicitanii daakuu sin dandeessu tumuu sin dandeessu akka barbaadanitti nyaata akka barbaadan hojjetan jechuudha. Yeroo hoggaa yeroo maal sin jechuu barbaadan hoggaa yeroo hojii keessa fixan akkasitti hoggaa boqottan akkasitti kana qopheeffadha. Karoorri numa harka jira. Beektu karoora numatu baafata. Yeroo hojii salphisuudhaaf jechuudha beektan. Yeroo hojii salphisuudhaaf akkasitti malee yoo hojii ufna goone baay'ee nu miidhuu danda'a isiniin jechuu barbaadeen. Akkasitti qulqulleessee salaaja keessa keewwadha. Qabgaa nyaata hojjetamu omaan sin dhibu salphaadha. Haala immoo gariin tokko garuu zayitiidhaan laaffisuu zayitiidhaan nurra kanatti irra salphata. Zayitiidhaan inni lo'aasi kanatti irra shaggaadha. Bishaanumatti naqxaniit bulchitu bariisa bishaan isaa keessa gannaxxanii jechuudha. Akkasitti quncaa salaala salphaan kana sitta naqadhe kaleessa har'ammoo akkasitti qulqulleessaa jechuu barbaadeen. Sinis biyya akkasitti yaala. Takka takkaadhaan guma nyaata hojjetan takkitti quncisanitti fayyadamoo osoo hin taane akkanatti bareeda. Sa'aatii keessa isin jalaan fixu. Yoo immoo fakkeenyaaf daaktanii ol keessan nyaanni isin hojjettan kun garaagarummaa qaba. Yoo daaktan bifni isaa yookiin jijjiiramuu danda'a. Akkasitti keessu salaaja keessa kun akkasitti kan kaa'ama salaaja keessaa akkasitti quncee jiraame akkas qadaadanitti salaaja keessa akkasitti kana qadaadeen salaaja keessa jechuudha. Innaa kana fakkaata. Harka keessan immoo akka inni xiraa'u yoo galabsee kana uffachuu baattan jechuudha. Baay'ee harka keessan urgaa. Innaa harka keessan immoo of eeggannoo hundumayyuu of eeggannoo fi keenyaaf harka keenyas hin miidhamne xiraan sanurraan badu dhugaa harka keenya irraa jechuudha. Badaa urgaa. Kanaaf akkasitti uffattanitti haala salphaadhaan jechuudha. Akkanas isiniin jedha. Obboleewwan koo akkasitti yaalatti ilaaladha.
garuu sirriitti dheeratadhee malee dursan jammare dursan jalqabee jechuudhaan sirriitti baay'atadhee jedhee viidiyoon sirriitti dheeratadhee viidiyoon dheeratu shaggaa miti ilaaluudhaaf namatti hin tolu hundumtuu hojii qabna waan ta'eef ilaaluudhaaf namatti hin tolu. tokkotti amma galgala sa'aatii akkas toggaa isaan irbaata fixan nyaatanii warratan immoo akkasitti kana qopheeffanneetu waan boruuf ta'u as takaakallee qopheeffannee jechuudha. Yeroo hunda isaan hojjedha isiniin jedhan yoo isin karoora baafattanii haala mijeeffattanii cimtuu taatan isaan yeroo hunda isiniyyuu na jajan. Kanas isiniin jedha. Agartani akka inni yeroo baay'ee nu jala sa'aatiin yeroo nu jalaan fixu baay'ee salphaa akkasitti bishaanti keessattuu biyya keenya keessatti akkasii cinni jiraatee yookiin immoo ayyaan hoggaa isaa jiraatu qullubbii adii hoggaa akkasitti bitamu goggogaa isaa quncisna. Ani ishee takka irraan yuutuub irraa ilaalanis dhugaa waaqa እና viidiyoo warra amaaraa kanaati garuu ishee irra ilaalee anis isin jedha. Biyyatti goggogaa isaa quncisna akka yeroo nu jalaa fixuu daboofaa ምናምን kadhannee nama daboo akkasiniin jedhu namoota kana siniin jedha ni umureera viidiyoo koo kana fakkaata siniin jedha. Akkana kan bishaanitti naqxanii laaffattanii kana fakkaata. Amma yoo miiccatanii ol keewwattanis omaara kun qabu garuu miiccitanii injiraa minti gingilchaan irra akkasitti tursiisa sa'aatii dheeraa akkasitti quncistanii hoggaa miiccitan gingilchaa irra sa'aatii dheeraa tursiisa sa'aatii dheeraa hoggaa sa'aatii akka sa'aatii lamas ta'u maaliif wanta sababa sirriitti qoru malee dafee nu jalaa bada kunisa. Ana akkasumattan godhadha gizeen hojjedhu bichaan miiccee yookiin daakee akka maneef barbaadachuu maaliif wantanii dafeeti nu jalaa baduu danda'a. Daakes immoo hin kaawwanne akkasumatti itti godhan gizeen barbaade bichaa itti onnedha malee jechuu barbaade akkasitti qadaadadhee firiijii keessa keewwadhaa jechuu barbaade salaayii keessa ka'a. Kana isiniin jedhaa. Viidiyoo koo yeroo laaltan isumaan laayik naaf godhaa, sabskiraayib naaf godhaa, laayik naaf godhaa, uumaa miti laayik naaf godhaa. Kana isiniin jedhaa daraa keessa laayik godhaadha. Viidiyoon kun immoo laayikaan ta'uu qabudha. Kana isiniin jedhaa fayyaa keessa naa ta'a galatoomadhaa. Baay baay. Kana isiniin jedha boleewwan koo fayyaa ta'a. Kunis akkamitti fayyadaman laala. Yeroo jalaa fixu baay'ee salphaadha. Haala kanaan baay'ee salphaadha. Isiniin jedhaa fayyaa keessa naa ta'aadha. Nagaa naa tura.